qophii iidaa gabaabaa ta'ee fi akkasumas iyyuu guyyoota lama walitti qabee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ashamarke fuuni oromoo kiyya guutuu jirtu siniin jedha akkuma sitti argitan jechuudha kennettoo buusuuf qophaayaa jira kennettoo kabuusee fakkeenyaaf jechuudha harri guyyaan viidiyoo silaa gadi siniif dhiisu har'aan turre bakka ani akka kiyya qopheesse haalaan hin mijanne akkuma sitti argitan kana garbuu dhiqee jechuudha ibidda irratti akaayee distitti haree akkasuma ammoo yoonni sirriin naawwachuu qabdan lixii buddeena bukeeffataa jira guyyaan kun iidaaf gaafa guyyaan lamaafu kamsaadha sila kamsaamu jimaata dhiifaman of kolchaa siniin jedha sababbiin isaa jechuudha gagaafa sanii meeshaa sarpiraayizii obboleeyyan tiyya maatiif fe'ee yookiin ammoo maatiif fe'aa turedha erga lixii bukeessee ka'ee jechuudha garbuu qopheeffadhee akkuma isin argitan kun asii dhiqaa jira ibidda kiyya qabsiifadhee eelee irra naqee akaawutti jira siniin jedha booda sanii alatti akaa osoo jiru viidiyoo bareedaa hojjechuu hawwii qaba viidiyoo kennettoo qofa addatti gadi isinii dhiisuu barbaade paartiidhaan garuu haalaan hin mijanne tokkoffaarratti roobni naqabee gara kushiinaa seenee kushiinaa keessatti akaa'ee baay'ee bareeda jechuun namatti tola haalaan hojii akkasuma iyyuu viidiyoo kana yoo ilaale anuyyuu gammada booddee sanii ammoo jechuudha guyyaa na jalaa taree yookiin darbee jennaaniin walitti isiniif qabee viidiyoo gadi dhiise sababbiin isaa guyyaa kanneen hundaayyuu jechuudha haga guyyaa qidaamee yookiin sabtiitittuyyu an meeshaa namaa kennaa ture warroonni meeshaa narraa fudhatan ragaanaaf bahan jedhee yaadaa yookiin ammoo abdii qaba inshallah wa ta'ala haala kanaan namootiin jechuudha kennettoo yaaddanii akkasumas aadaa fi jireenya biyya keenyaa hawwitanii biyya namaa jirtanii biyya feetanuu jiraadha ittiin akka bohaartan abdii qaba bishaan qulqulluu ta'e distitti waraabbataa jira distiin achumaan na cinaa jirti jechuudha viidiyoon idiitii ta'eeti malee viidiyoo dheeraa jechuudha gara sa'aatii 3ti garbuu kana yoo inni gubatee jedhe itti haruu hedaa akkasumas wantoonni itti godhamu waan adda addaatu jira abbaan kennettoo waan barbaade daa'imatti godhuu danda'a sukkaaratti godhuu danda'a oranjii itti naquu danda'a waan fedhe filannoo isaati kanaafi ani hundumarraayyuu jechuudha kan qabu kan mana kiyya keessatti godha baay'ee sukkaara ittiin baay'isu akkasuma immoo qeemmamii yookiin urgoo itti yookiin moyituun isaa maalii warri jedhaniif yaani ofii kiyya qarafaa qofa itti godhe achi booda borumtaa ammoo burtukaanaa fi loomii itti godhe itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo haala margitan kanaan gizee lama kaa'ee garuu viidiyoo irraa qixxatti isinii mure erga gizee lama kaa'ee jedhe gizee 3 danfisee baaldii isinii bitu yookiin hordoftoota tiyyaa bitutu jira bishaan qulqulluu jaarkaanii keessatti naqadhe haala kanaan danfisee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuni kaleessumtiidha jechuudha erga kana xumuree jedhee ammoo iyyuu gaafa kunoo har'a jechuudha boru iida jedha guyyaa sabtii shunkurtii kiyya quncifadhee jechuudha garuu yeroodhaan xumuradha ani iidayyuu yoo dhugaanatti mijattan itiniin asi'a hundumaafuyyuu minal aayidiin isiniin jedhee jira shunkurtii kiyya quncisee geessee maktafa dhiqee shunkurtii daakachuu hedaa xiqqaattuuf guddattullee jechuudha viidiyoo maatiin kiyya na eeganii abdii keessan isin keessatti hin cabsu jechuudhaan hawwiidha malee danda'eeti miti taraa kana dhugaanaa hin mijattan baay'ee jechuu bakka haala natti hin tolle haala waan addaa doon tahini biiziidha ramadaanaa fi hojii meeshaa namaa bitee geessuun shunkurtii kana cicciradhee yookiin kukkutee ka'ee kallaaxatti naquu fedha asiin dura hordoftuun kiyya takka waa'ee ramadaanaa mooyyee qullubbii annitti tumutti kallaaxaan qabdu naan jette alhamdulillah inni qaba waan xiqqoo muhimmi yookiin firdii ta'e hin qaba garuu haa ta'u malee wanni isin sirriitti hubachuu qabdanii qabaachuu caalaa jechuudha wanna itti fayyadamuu fi yeroo ittiin fayyadamnetu jira yeroo jamu jechuudha yookiin na barbaachisa jedhee itti fayyadamu itti fayyadamu galee yeroo wannuma xiqqoo qullubbii ammoo mooyyeetu caalaa cafallaqa kanaaf shunkurtii kiyya erga kattafee geesse kunoo haaluma argitan kanaan jechuudha kallaaxaa kiyya yommuu san dhiqataa jira itti aansuun ammoo saafama san keessa jechuudha ibidda kiyya qabsiifataa jira har'allee jalqaba jechuudha anuyyuu waxii yookiin ittoo lukkuu ibidda irratti hojjechuu fi ni hojjanna walumaan hojjanna mee ittiin bohaaraa jechuudha viidiyoo kana keessatti waan hedduudha kan itti bohaartanii ibidda boba'uu distii hojiidha bishaan jarkaanii keessa dhiqachuu akkasuma ammoo aadaa duraanii yookiin iida biyya keessanii maatii wajjin dabarsitan yaadachuu kanaafi dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee garuu miirri namatti toru miira addaati namni biyya namaa ture jechuudha viidiyoon kun yeroo dheeraa erga ture shunkurtiin erga bilchaatteetti zayitiitti godhe zayitii ammoo abbaan haga barbaade itti godha ani zayitii baay'ee ittiin baay'isu
itixiqqeessa shunkurtiin erga sirriitti inni bilchaatee jedhee ammoo tuyyuu qimamii kama ofii manaa qabu ka walitti makaa jechuudha mushakkalanii beeytan jedhee yaada walitti tumee ho'isee daakkachuu heeda kanaafi isallee ho'isee akkasuma ammoo tuyyuu asiin ibidda kiyyaala kanaan jala bobeeffataa distii kiyya laalaa erga sa'aatii 2-3 akkas turree jennee barbaree amma itti godhee isiniin jedha sirriitti wanni isin hubachuu qabdan viidiyoon kuni viidiyoo guyyaa guutuuti garuu ammootu idiitti gochuudhaan haala kanaan salphisnee jechuudha karaa salphaadhaan akkanatti ilaaltanii isiniin jedha itti aansuun barbaree kennaa erga waliin gahannee haala kanaan waliin dhahataa achuma namuu qimamii kiyyallee tuma asirratti waa'ee qimamii yookiin urgooftuu tumuu irratti waan isinitti himuu fi isiniin jedhutu jira maal inni yoo jettanii kanaafi jalqaba irratti viidiyoo kana laayik gochuun akkasumas sheer waliif godhaa barbareen hanqatee jennaan inni itti dabalee isiniin jedha haga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaltan paartii isaallee argachuu dandeettanii akkasuma immoo tuyyuu iidiin akkamii isin biraa keessattuu jechuun namni mana namaatiin dabarsu idiin namatti tolu namatti dhagahama maatii yaadanii akkasuma mootuyyuu wallaahi waan hedduudha jechuudha sitta mootuyyuu ani waliin dha'uu dadhabee jennaanii waliin naa dhayanii isiniin jedha achi booda hordoftoota fi kabajamtoota kiyya distiin na jalaa qabataa waan jirtuuf akka hin qabanne bishaan itti godhaa haala saniin hojii kiyya hanga galgalaatitti itti fufe jechuudha kunuu haaluu amma argitan kanaan jechuu bishaan xiqqeessatti godha garuu viidiyoo gadiin dhiisne sababiin isaa suuqa waan deemee fi amma yeroo urgooftuu yookiin qimamii kiyya tuma buhaaraa ta'a mooyyeen kun baay'ee bareedaa fi barbaachisaadha isiniin jedha kun bitachuu heddan giraama qabaa guddaa giddu galeessa waliin hin daa'in hin jiru bulleessee dhukkee godhee daaka jechuudha mukuma amma itti naqitaniin qarafaa qabaa qimamoota jajjabaataa silaa daakkama jedheenii hin yaadne qaba garuu inni sakandii takkatti bulleessee daaka kanaafi viidiyoo jarjarsullee isin jala akka itti buhaartan abdiin qabaa isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti lukkuudha jechuudha lukkuu qaluu fi garuu ammoo tuyyuu hunda isaa guutuu isin agarsiisuuf guyyaa biraa inshaallah qabadhee isinii dhufa sababbiin isaa jechuudha jarjara akkasuma mootummaa hojiidha mana boof ganaa jechuudha idii ani boruuseenii ganaa idii boru jedhanii kuunamuu jedhanii waan yaadanii fi ani boruusee ani qophaa'ee silaa boru gabayaa suuqa deemuu barbaade hangammaa suuqa deemee wannuma takkayyuu jechuun ani maal isin jechuu danda'a ijoollee meeshaa bitaa ture akkuma sitti argitanitti ammoo tuyyuu kunuu shunkurtiin kennaa wanni hundi wal fudhatee bilchaatee maasha Allah akkasuma qullubbiillee quncifadhee tumadhee maankaa 3 jechuudha maankaa nyaataa 3 gugurdaa kana qopheeffadhe garuu yeroo tumuu yeroo akkasuma ammoo tuyyuu qullubbii quncisu viidiyoo nama waraabuu dhabee amma harka takkaan of waraaba kun qimamii reeftume maankaa 2 itti geessee godhaa jira jechuudha akkasuma ammoo tuyyuu qullubbiillee maankaa 3 nyaataa guddaa maaliif jennaaniin guddaadha hojjetaa jira lukkuuleen akkasuma guddaa waan taatee fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haga barbaadan itti godhuu dandeettanii zayitii haga feetan anamootu dhumarra dhadhaa itti godhuu jaaladha malee zayitii itti baay'isuun jaaladhu fayyaafillee akkasuma mootuu faayidaa tokkollee nu hin qabu akkasuma hundaafillee nu jalaa dhumachuu malee amma sooqidda itti geeffataa jira isiniin jira erga sooqidda itti goonee kaanee lukkuu kennee erga qallee geessinee waan isa barbaachisu goonee itti geessinee haala kanaan addaan kunne hanga walitti deebinu